dargaggeessi dhiiras tahee shamarran dargaggeessi hawaasuma tokko keessatti abdii ummata tokkooti iccitii guddina ummata tokkooti jedhaniin iccitiin guddina ummata tokkoo dargaggeessarra jirti abdiin hamileen abdiin kajeellaan hawaasa tokkoo dargaggeessa isarra jirti duuba lafee duydaa jedhaniin dargaggeessi hawaasa tokkoof lafee duydaa jedhaniin lafeen duydaa tun yoo fayyaa si qabaatte qofa ati ol dhaabbattee deemuu jirta yoo lafeen tun rakkoo si qabaatte ati bobbaagalti kee rakkoo ta'a dargaggeessi ummata tokkoo yoo dargaggeessa fashalaa ta'e jireenyi ummata sanii fi guddinni ummata sanii hin kajeelamu namni hawaasa tokko waan inni tahe laaluu barbaade hawaasni kuni fuuldura akkam taha jechuu yoo laaluu barbaade miizaana biroo sin feesu dargaggeessuma isaan laalta jedhu yoo dargaggeessi waan guddinaa yaade waan ulfinaa waan kabajaa yaade waan duniyaa akhiran nama kabaju yaade ummanni kun guyyaa tokko numa milkaawaa jedhan duuba akka fedhellee haa ta'u har'allee yoo dadhabaa ta'e yoo immoo darajaa fedhellee yaade yoo dargaggeessi uma zeeroo yaade waan gadii yaade waan gadi galoo yaade waan guyyaa tokko yaade ummanni sun guyyaa tokko numa kufa jedhan duuba kana imaama kana jalatti mee waan dhufu wajji laalla duuba dargaggeessi zamana hunda keessatti shari'aan islaamaa akkamiin laala diin islaamaa akkamiin laala xiyyeeffannaa guddaa jira duuba miila xiqqaa ijoollee daa'imummaa namni guddaturraa kaasee guddina ijoolleen xiqqeenya tarbiyaa goonee guddifnurraa kaasee zamana dargaggeessaa hanga ga'uutti dargaggeessummaa tana keessattis shari'aan islaamaa xiyyeeffannaa guddaa itti kennite akka kophatti duuba akkuma muslimtoota biroo xiyyeeffannaan osuma jiruu akka waliigalatti qaama dargaggeessa jedhamu ilaalcha kophaati fi xiyyeeffannaa kophaa amantiin irratti taasifte amantiin teenya duuba dargaggeessi zamana hundaa fi yeroo hunda keessa akka taarika dur dabre hunda yoggalaalaan irkoo ummata tokkoo turan duuba ummata tokko irkoon isaa wanni inni itti irkatu guddinni isaa hundi bakka irraa ka'ee miila xiqqaa kanarraa ka'ee duuba miila xiqqaa kanaatu utubaa ta'ee ummata tokko utubee ittiin dhaabbate duuba islaamummaa yoo fudhanne diin al-islaam yoo fudhanne islaamummaan amma har'a nuti alhamdulillah biyya ameerikaa keessatti hin teenyu tun tadachii hunda wal geesse duniyaa rabbii aduun irra baatu hunda keessa wal geesse tun baay'ilama nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam nuu seene waan rabbiin isaa hime dachii tana gubbaa manni dhagaan jaarame ka daawwitiin jaarame ka horofaan jaarame ka cafaqaan jaarame cafaqa horofatti maragan sanillee yoo ta'e amantiin tun seentu malee hin taane je nabi sallallahu alaihi wasallam sun zamanni nabii kun 1440 dura ar'aamitu mana dhagaan jaarame ka daawwitiin jaarame ka biyyeen jaarame jechuun bar hadaaraa fedhe haa ta'u jechuun kufaa ta'us haa ta'us amantiin tun numa dhaqqabdii je nabi sallallahu alaihi wasallam la yablughanna hadha ad-din ma balagha al-laylu wan-nahar bakka aduun irra baate bakka halkanii guyyaan dhaqan hunda amantiin tun ni dhayti je nabi sallallahu alaihi wasallam amma bakki aduun irra baatee seentu duniyaa tanarraa ta islaamummaan keessa hin jirtu duuba heddummaachaa deemtillee mas ganallee heddummataa deemte shakkiin godhin kana duuba بعز عزيز وذل ذليل جبيني أبا في ليس دانجسو نندو قوة في الدنيا را دانجسو ننديس قوة تنواني أوفو ربي دوبا قوة ربين أوفو خانا واني سي دانجسو تقل لنون جرتو دوبا أكاسيتي زمن هند خيسو قلالان إسلام ما يقلال أكيتي amantiin tuni bal'attee darajaa kana geesse harka eenyurati yoo jedhan harka dargaggeessa madrasaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam madrasaa nabi muhammad keessa guddate harka jara san irratti jarri sun bu'ura ta'ee fi jarri sun dhandhaarra gullichaa ta'ee fi
bu'ura sanirra dhaabbattee duniyaa tanarra amantii wal geesse jarri sun qaamni sun oggalaalan hundisaa dargaggeeysa rabbitti amanee amaanaa islaamummaa ba'atee diin saatiif waan isarraa barbaachisu godhe barakaa saniin irra caayaa san jala taa'uu jirra bakka jirru hundatti duba rabbiin waan san keessatti barakaa taasisee jechuudha mee qur'aanni waa'ee dargaggoota akkamiin laala nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkamiin laale gara boodatti immoo dhaamsa dargaggoota rakkoo hedduu qabna dargaggeessa keenya rakkoo hedduu akka miila xiqqaa kanatti rakkoon teenya hedduudha rakkoo walxaxxuu taate ta keessaa bahuun siidhaa jabaatu yoo akka amma jiru kana mataa walitti qabnee tattaaffii jabaa goone malee keessaa bahuun isii jabaatutu nu eeggata halkanii guyyatti ta bobbaanee keessa gallu ta waji jiraannu rakkoo akka jedhanii himan hin qabne duba haa ta'u mee islaamummaan quraanni maal haasawa waa'ee dargaggeessaa laalchisee maal haasawa yoggaa laalle hadiisul qur'aan yeroon dargaggeessummaa irra jabaa yerooti jedhaniin yeroo yaadannoo hedduu namni itti qabu abba kara khayriitiin deeme abba kara sharriitiin deeme kara sharriitiin deemtee footumaa fi wanni takka qoftee yoo si hafte gaafa guddatte footuma dulloomte san qofa gara galchite tunuu sharriidhaa beek footuma san gara galchuu sharrii gara galchuu jirtaa beek sharrii gaafa sanii yaadachuu jirta jechuu khayriin seen ammas tana bakka kana kaane tana maarroo wajji kaane tana gara galchaa yoo oolte yaadannoon hammana qofa jirurraa yoo taate jiruu zeeroo beekitu jiruu zeeroo jedhaniini jiruu deegaa jiruu seetaa jedhan jiruu nama deegee jiruu seetaa jedhan raafuu didee rafuu didee maal beela akkamin rafa raafuudha wanni jiru raafuuni didee beelti immoo hirriba dhoorkite jiruu deegaa jiruu seetaa jedhu raafuu didee rafuu didee tanaa miti tanuti feenu duba jiruu yaadannoon isii diiniif ashaaraa gootee ashaaraan diiniif godhamte obboleeyso ashaaraa wahii qabdu dargaggeessummaa kee kana keessatti lafatti waa dalagan keessa jirra duba lafatti waa dalagan keessa jirra duba rabbi dalagaa nama wallaalchise lafa dhufanii itti booji'aman osoo hin ta'in tatti booji'an islaa bakki jiru duba laakiin humna dhabuu keenyaaf akkaa gara dhabuu keenyaaf booji'amoo taane booji'amoo taane booji'amne jechuudha duba kanaaf mee quraanni akkamiin laala bakka kana ibnu abbaas akkiju radiyallahu anhu wa ardaa ما بعث الله نبيا إلا شابا نبيوت ربين إرجي ربين كن سبحانه وتعالى نبيوت إني إرجي تقول لنا نجرو درجة جيسة مالي جادو أما تأفر تمرتي أنبيون ربي إرجا مجان هم ندلقا هم نهجي توا هجته دنديسو إرجا ولا أوتي العلم عالم نمني عالماتك علمي خن مسنجرو إسا درجة جيسة مالي جادو dargaggeessummaatti ilmii bareede ilmii kennaba eega dulloo beemi nabiyyummaa dargaggeessummaatti ambiyaan hundi lafaa fuudhe yeroon tuni yeroo akka gaariitti irratti xiyyeeffatan je'eet abdallah ibnu abbaas aayaata kana qara'e qaaluu samicnaa fatan yadhkuruhum yuqaalu lahu ibraahim samicnaa fatan fataa hoggaa jedhan maal jechuuf haala arabatti nama dargaggeessa amma dura afkarroon tunuu ittiin bahin jechuudha duba karama garaabi ta kanaawun baasin amma dura jechuudha nabi ibraahim akkas ture gaafa waa'ee taabotaa san dubbachaa turan eenyutu taabota keenya akkana godhe hoggaa jedhan man facala haadhaa biaalihatina gaafa isaan jedhan san qaaluu samicnaa fatan yadhkuruhum yuqaalu lahu ibraahim gurbaa dargaggeeysaa tokko isaatu guyyuu waan kana dubbataa oola الربسا أولا أبدا إسا مليتا أولا قلت جد فتن شوف درقا قيسة درقا قيسة ماتنا لالي القرآن أكا تلالو يرو سيتس لالي كمنا سيتس لالي يوبو الرابوهة فايدا يسين قبدوس لالي نبي زكريا عليه السلام إسا دائماتي ربي النبي يما وآتيناه الحكم سبيا مرتي أدى يحيى وني يحيى فكنني إسا دائما جي سبيا جي
اسمه أكا درجيسا ربين أمانة إسا برا خايدو شوف قويا الراخات واني زمان درجيسا بلاش إيزاني بودر رو قدو اللو من خطي توبة سنماتو في دي دوبا أكاد يعني ليس يرو درجيسي يرو كبا شمرة يرو كمان يعني من قدون تكتك دربا ديتي يرو ساني تي ليسا جاني هنجرو يرو راتي خبا قبض انجرت تو شوف يرو تنا بك الراخات لال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فتى توري هو باطلتك أبساوا توري شبو درود أبتا توري شركي درود أبتا توري شركي مرما توري جلنا يرو سنجرو مرما توري فتان درجة جيس خباسات مس جزء قريهن جوومنا ون إسنيه مدوب عالمني أمني سون كيستي أممي عالمك أجيلا ستين فكاتين عالمني إبراهيم اتمرمات ري خباسة عالمك أجيلا دا كجيلامي نما أكيدان كمني خدين كمني عالم خمري عالم الزنا عالم أبو سانتوريفر سانو ما خيسا قربان تكو الكي درجة جيس تكو دوبا شوف درجة جيس ديلا خلا ربي برخانو خيسا فوني درجة جيس سندوش عربي نوتاي سيدو مال جنين وان سندوش أبو بالي برجر مو مال جنين مكان بابا إيه سندوش والله درجة جيس سندوش عربي نوتاي سيدو بسم الله نم تكتو كجا إبراهيم قافا وان سني كم ساو شوف مجاتو كجا درجة جيسا نمني توكو يسو جنجرو مي أبدي أكم حمي نبيين تاني مس شوف زمان سنك سانتورا نتو أدوما دلو هنجرو إنجي فتمني أدوما دلو هنجرو حالي رفننو إنجي فتمي نبي يحيى خنا ربي سبحانه وتعالى آتيناه الحكمة سبيا خنا بلا دبري أماس أكدت قرآني خاصاتوري إذ أوى الفتية إلى الكهف ها جرس النبيوت يوجد إسان ربي يقول إيه يوجد هنا فتية خنا نفي إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ترجع جيس زمانة تكو خيست أرجمه فتية جاني كيرو جما غدا غرد حال بيجساني هو غركت غدت بقاتو فلتن حالة أبو خواص في سن جبني ظلمي جبني وجيس حركة خنني وجديمون الفاتة جلا بقاتن غارتي ما الجد بتربين إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بر درجة جيسة إساني بر درجة جيسة مراسة تكبر ربي تأمنانيت إيمان تدبل ليف جدو هايلي تك هم نتك ربي سيخنا هوغا أم نجم ربي كده بيته هم نتك تبلاس الرا اتفتو هم نسر ربي سيخنا دو قيو أتي تو كنا تك نما مريك أبي دي موسى تكسي تنك مجد شودامي أكبر كسي فرتنا ميقالنا كسي فرتين باباخي مريك أبدي قيو أكنا لبوتنا مرينا كنا كمتي يا حفي يا سلام جتي أكسي ديمتن جتشومي بر أبدا أكسيمي هوغا أتي خلا ربي فولا دي بيته ربي انتخا توكو أفبراته سيتاسدو باطلة سرع ويسير وقاسي ملسدو توفيق أجانين توفيق أخنا سيخنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم لال خنا هنا وزدناهم هدى أكنمتك أجلون سمينا مع الروب درو أبا إيقلا أتيو إيقلتي إرى ربي واسيخن زيرو قوتي تنتي إنهم تهاقود اسمارك جرتي هاتا يسيو جيتي منايس بوبئين هجيس هجتين أنو موجه مسجد خنا خيتاي إنهم تنوها قول أكا وانت ست مهانك وان ترباني سنوسري ثانك نمجي ميكس نيقوت أكس هنقوت لأنه هو مفكة تيبي توبا أباتو إيقلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ورق أجئلو برباد خراق أجئلو سيني ربين أجئلو خنفتو